asoosama gabaabaa xaxaa jaalalaa kutaa tokkoffaa hawwii jedhamti. Abbaa fi haadha ishee carraatu walitti fide malee namoota wal fuudhuu miti. Lameen isaaniitu guyyaa tokko waliin oolanii hin turre. Haati ishee ilma qotee bulaa naannoo Shawaa Kibba Lixaa Qotatu Bulamaa Maallimaa irraa dhalatte. Isaanis maatii hojii qotiisaatiin jiraatu ture. Abbaan ishee immoo maatii gosa Gullallee irraa wal horan. Kan magaalaa Finfinnee irraa buqqa'anii godina Arsii aanaa Hotesaa hojii daldalaa irratti bobbahan irraa kan dhalatteedha. Harmeen hawwii yeroo haala maatii ishee irraa adda ta'een daldaltu yeroo isheen magaalaa Leemaan irraa killee Finfinneetti daldaltu ture. Abbaan hawwii immoo magaalaa Asallaa Itayya, Booruu Jaawwii fi Horotaa irraa qamaddiif garbuu magaalaa Finfinneetti daldala. Guyyaa tokko abbaan hawwii mana eessuma isaa kan magaalaa Finfinneetti maatii isaa Arsii galan biraa hafee Finfinnee jiraatu biratti haadha hawwiidhaan killee gurgurtu waliin wal baran. Deemsa yeroo dheeraa booda lameen isaaniitu jaalala keessa galuun magaalaa Finfinnee keessatti hawwiin uumamte. Abbaan hawwii fi harmee hawwii fudhatee Arsiitti gale. Haalli kun immoo aadaa warra abbaa hawwii Arsii jirtuuf gammachuu hin turre. Kanaaf jecha haati hawwii Arsiitti galte. Tuulamatti deebite. Daldala ishee kan addaan kutte eegalte. Haalli jiruu fi jireenya hawwii